Dabari rasa jiraatu danda'ama taanaan gadaamii isiniin jedheera. Kan filatame sachuma waan ta'eef jedhamee deemsichi achuma waan ta'eef. Utuu danda'ama ta'e akkasi garuu obsi yoo hin jiraan fayyaa siin qabu yoo ta'e namni tokko gadaamiin immoo yeroo baay'ee nama fayyaa qaban bakka hojii cimaa waan hojjetamuuf baay'ee waggaa baay'ee achi keessaa tajaajilaa turan illee ilaalchallee nama godhanii gara kunuunsituutti nama dabarsanillee nama deeggarsi tokko godhama malee. Dimeen ofii ganaadha yoo ta'e fayyaa immoo qabante hojii namatti kenname sana ba'uun danda'a yoo ta'e namatti hin gammadu yeroo baay'ee gadaameen yeroo duriillee akkasiin turre garuu har'a guyyaa bultii keessa wanta akkasii waan jiruuf kan fayyaa dhabaniifaa yookaan ba'an immoo hojii barbaaddatanii jiraatanis ta'uu danda'a jirru kun nama rakkisaa kana jechuun kanaaf walumaa galatti murteessinuudha murteessinu namni garuu gadaamii isaa jiraatu dabari irra isaa jiraatu katamaa taa'es bata kiristaanii agalagalu kan qiddaasiidhaan tajaajila kennaa jiruusi kan qibinnaan kennaa jiruusi kan yookaan immoo qulqulleessituu bata kiristaanii jiraataa jiruusi ani wanta narraa eegamu wanta dhaamsa qabu namni kaayyoo isaa kan irraanfanne alaamaa isaatti akka inni jabaatu yookaan kaayyoo isaatti akka inni jabaatu namni immoo gadaamii taa'eef hin fayyu. Tutee gaarii jechuudhaaf malee gadaamii taa'eef hin fayyu. Katamaa keessa taa'eef immoo cubbamaa ta'e abidda hin seenu. Kan nama fayyisu hojii ofiidha. Kan murteessaan immoo laphee qulqulluu waaqayyoof qabaachuu. Duriyyee fakkaatee kan mootummaa waaqayyoo argatu meeqatu jira. Lapheen isaa nagaa ta'e namaaf nagaa yaadee kan rakkates gargaaree Kiristinnummaan isaa immoo kan irratti hin beekamne kan ofirratti naqaasisne baay'eetu jira. Kanaaf jecha bakkuma jiran ta'anii kaayyoo ofii irraanfachuu dhiisuu monoksii tokkorraa maal akka hin eegamu gadaamisa taa'uu eessayyoo taa'uu fakkeenyaaf akka kootti akkana yaada gillii kootti kan saafatu hin taane akka yaada gillii kootti wantuma gadaamii keessatti uffatamus uffatanii adeemsuma gadaamii keessa jiruunis jiraatamee soomii yoo ta'e kan gadaamiitti soomamu asitti soomamuu ni danda'a. Laphee keenya gadaamii gochuu ni dandeenya. Katamaa teessanii alamii keessa teessanii gaa'ilaan jirtanii jechuudha. Laphee ofii gadaamii gochuun ni danda'ama. Waaqayyoof adda ba'uu waaqayyoof amanamuu jechuudha wanti biraan hin jiru. Kanaaf jecha bakkuma jiranitti yoo hin danda'ama yoo ta'e akka abbaan xunusitu gadaamii ta'e filatamaadha. Hin danda'amnes immoo yoo ta'e bakka jiranitti harmootiisa ta'an abbootiisa ta'an bakka jiranitti namaaf fakkeenya ta'uu akka qabanitti ituu ta'e des nama jedha. Wanta hundumaan adeemsaanis haa ta'u haasaanis haa ta'u uffannaadhaanis haa ta'u kallattii baay'eedhaanis haa ta'u namaaf bootaa jiran sanatti isaan biraa mana kosaatii biraa waan hin jirreef amma gadaamii keessa kan jiramu hundumtuu wal fakkaataa waan ta'eef yoo ana biraa goddanyaan koo bata kiristaanii deemte qinaatti natti dhagama anna maanafaa wal duukaa finna tokko sagadeennaan keessa ofiitiin abaluun akka sagadaara maan immoo akkamii wanti jedhamu wanti ta'e jira wanti namni keenya nama godhu tokko wallaalanii jabaachuun naafana furummaa jira naafana furummaa jira garuu immoo asitti kophaa isaanii waan ta'eef namni ilaalanii jabaatanis xiqqoosee garas butamu malee garinatti gara butuuni xiqqooshee waan ulfaatuuf abbaan ofii yaadatee kaayyoo isaa jalqaba mana ba'ee sana yaadee kan isaan biraa kan isaa wajjin jiraataa jiran suni akka garaasaatti yoo nyaates akka garaasaatti yoo uffates akka garaasaatti yoo haasa'es isaan immoo kaayyoo isaanii waan beekaniif jalqabaadha isaanii abbaa isaanii hundumaa dhiisanii kan adda baaniif jaalala waaqayyoo jedhanii lubbuu isaaniif jedhanii waan ba'aniif akka jiraattaa ta'uu dhiisanii haala jara warra gwaaddanyoota isaanii bira jiran warra lamii keessa jiran kun waa kan isaan godhan gochuu dhiisanii hamma danda'amaa ta'ettillee gwaaddanyoota isaanii nama akkabaabii isaanii jiraniif nama dabarii sanarra jiraniif akka barumsa barsiisaa ta'anii akka nama tokkoof jara sanaaf barumsa akka isaan ta'an namni nama laaleen bakka itti jabaatu jira. Jaraaf akka isaan ibsaa ta'anii ofii isaaniitis immoo jabaatanii bootaama jiranitti kaayyoo isaaniitiin osoo turanii gaariidha malee akka kootti dirqama gadaamii ta'uu qabu kan katamaa keessa taa'aa jiru immoo duriyyeedha jechuu hin danda'amu. Kun yaada akka kootti akka yaada gillii kootitti namni akkuma sila isinii kaasee namni guyyaan tini fakkaate nama amantiitiin jabaanne fakkaate gargalammoo turfaatirra kan bulu baay'ee waan jiruuf murteessuun rakkisaa. Bakkuma jiranitti kaayyoo isaanii qabaatanii akka jabaatan fayyaa qabu yoo ta'e immoo
waaqayyoon agalagalanii gara gadaamii isaaniittis deebi'amus deebi'anis gadaamii maa deebitan waan hin jedhu fayyaa qabus yoo ta'e immoo gadaamii agalagalaa waaqayyoo isaanis akkuma duraan duukaa filatanii waaqayyoo duukaa bu'anii hamma xumuraatti akka isaan jiraatan hawwii qabaa fi anis kanatti fakkaata. Sagalee jireenyaa sinaa dhageessu as keessatti ergaa guddaa tokko natti himaa jirtu. Abbaan barbaade akka barbaadetti jiraachuu mirga qabaa. Gaafii kanaafis deebii kanaafis harka waaqayyoo irrattidha kan deebi'u. Kanaaf hundumtuu hojii isaadhaan kan argatu. Tokkoon nama abbaan ilma isaatti hin gaafatamu, ilma abbaa isaatti hin gaafatamu. Hundumtuu ga'ee ofii nyaataadha. Amma as keessatti maali nu badhee tarii amalummaa monoksummaa gaarummaa sana balleessuudhaaf ergama qabaatanii kan ka'anii immoo uffata monoksee uffatanii maqxaraa monoksee qabatanii qoobii monoksee kaawwatanii ergama gaarummaa sana balleessuudhaafis immoo kan hojjetan jiraachuu danda'u. Amantaa kana keessa kan hin jiraanne jechuudha. Kuni jira baroota darbes tureera. Bara kanatti immoo caalatti akka jiraatuuf bara darbe sanayyuu bara gaarummaan cimaan jiru sana keessattuu namoonni akkasii faallaa ta'e yoo dhalatan baroota ammaa qorumsa baay'atu keessa hin jiraatan jechuun hin danda'amu. Maaliif keessattuu warra haddisoo jedhaman warra shakkitoota jedhamanii kun hin hojjetama argaa turame ba'aas turame matseetiidhaanis ba'aa turame dhugaan kunis ragaa ba'amaa turame qaamonni akkasii jiran darbee immoo qaamota akkasiiti jedhamuu keessatti immoo fakkeessanii immoo kan jiraatanii garaadhaaf kan jiraatanis jiru hundumtuu jettaniittu waan gadaamii keessa jiraniifis hin saddaqoo kan immoo eebbifamu waan addunyaa keessa jiraniif hundumtuu ibiddatti hin baduudha hundumtuu ga'ee hojii isaan jiraataadha. Ammas keessatti ergaa tokko akka dabarsanii barbaadamaa nuti warra addunyaa keessa teenyee kaayyeffannee monoksee hojii keenya inni arrabsaa oolluuf monoksee maal monokseedha bara kana monoksee maaltu jira fakkeessanii jiraatu abbootii garaatii isaan akkasiidha jedhanii jiraatanii fi ergaan nuuf dabarsitan maaliin as keessatti. Ergaa warra kaayyoo uffatee arrabaaf qofa kutatee amma oollu kanaaf nuuf maal dabarsitu? Akkuma yaada dadhabina yaada kootiitti jechuudha. Namni tokko gaarii isa hojjetu hamaa isa hojjetu kan itti faradu waaqayyoodha. Nuyi uumama malee uumaa miti. Barcuma firdii irras miti kan nuti taa'aa jirru. Barruu Kiristoos irradha kan nuti nooraa jirru. Kan nu bulchaa jiru immoo samii kana teessoo godhatee lafa kana ejjeta godhatee kan biyya lafaa kana addunyaa kana kan bulchaa jiru Yesuus Kiristoosidha kan firdii kennu malee uumama taanee qeesinis hamaa godhu, daaqoninis hamaa godhu, monokseenis hamaa godhu, kan isaan gara raasiltaana qabanis hamaa godhan, waan isaan irraa godhanis eeganis hin eegamnes haa godhan. Nun waan nu gashuun qabu. Akka kootta kana yaada gillii kootiitti jechuudha. Nun waan nu gashuun qabu. Qeeqa keenyaan wanti qulqullummaa argannu hin jiru nuti waan qeeqni waan arrabsineef nuti eebban arganna miti. Eebba miti. Cubbuu jara sanaa irraa fudhataa irra manuyi. Dachaa saayyuu. Dachaa amma fakkeenyaaf obboleessa keenya waan tokko yoo balleessite wanta sirraan eegamne tokko hin fidini waaqayyoo maa nutti hin fidini wanta hamaa tokkotu sirratti hin mul'ata ta'e jechuudha. Amma tun asibiraa gabba'ee nama biraatti si'amadhee cubbuu keessan irraan ofii koo sheerii godhadheera. Kanan duraan qabu irratti dabalachaan deema cubbucha. An ba'aa sana hirmaataan deema nama sanarraa nama jechi namni hamatamu sun garuu yoo jechi yooma waan gadhee hojjetee jiraate iyyuu irraa qallalaa deema qannasaa fi deema jechuudha gaafa namni hamataa deemu. Dabalataanis immoo qoratamee ilaaluu qaba. Monokseessa ta'uu monokseen gosa lamatu jira. Yeroo baay'ee jechuudha. Batalay sa'aatii amma durillee wanta akkasii hin jiru. Karaa yeroo deemnullee namni nu fattashu hin jiru. Amma garuu boorsaa matsaafa keenyaa gadi guuraniiti kan isaan fattashan. Maaliif hin jedhuun akka kootti dasina jedha laaluun isaanii gaariidha. Mattaawaqaas laaluun isaanis gaariidha namatti tola. Namni kun eessa jiraataa jira eessaa dhufee eessatti monoksee akka amantii keenya akka bata kiristiyaaniittis gaafachuun dirqama. Gaafatamas waan gaafatamaa jirus natti fakkaata gaanillee xiqqoo ishee ganii dabariirraa fagaaddee waggaa baay'ee ta'eera baay'ee hin jedhu jechuudha gadaamii waan hin jiru. Eessatti monoksee gadaamii eessatti monoksee eenyu monoksiisee waggaa meeqamu turee monoksee wanti jedhamu hubannoo nama sanaa irratti hundaa'an iyyuu nama sana rabsuu dhiisudha. Amma fakkeenyaaf dhiira yoon ta'e jechuudha. Baranuma gadaamii dhaqee
amma kiroo matuun godhatin xinnoo gadaamiin akka maal ta'etu hin barin maanninnatii monoksinnaatu hin barin monoksii jechuun maal jechuu kan ta'e maal akka inni eeguutu hin qabne waan tokkotu hin baratin jechuudha. Barnoota irraa barbaachisu barnoota dabalataallee wanta hin jiran maarmootimmaa akkaataa monoksinnaatti intini jedhanii tsaloota gillii isaanii akkatti kan gillii isaanii akkatti kadhannaa godhachuu danda'an kana kan isaan baratamu seenaa abboota durii danda'ama yoo ta'e immoo saatii siin qabu taanaan immoo oddaasee maramii hundumaa barachuu danda'u. Maaliif matuma isaaniif akka fayyaduufidha malee nama dura ba'anii madaraka irra dhaabatanii lallabumti. Seera qulqulleessaa sin raawwatu otoo hin taane garuu warri dhiiraa warri silxaanni ganaa kennamuuf barnoota baay'ee isaan gaafata. Gadaamii dhaqanii jechuudha. Gadaamii isa taa'anii barnoota iddoo biraas akkuma iddoo biraatti fakkeenyaaf akkuma Finfinnee kanaatti barnoota amantii bakka itti baratamu iddoo baay'eetu jira. Barnoota amantii warri barsiisan abboota babbeekamoo waan taaneef eessa yoo ta'u garuu dookimentii qabaatu malee rakkoon qabu. Ituu hin baratin ammuma kaanii ammuma fakkeenyaaf ammuma dhiiraa ammuma gadaamiin naqaa. Ammuma amma kirootuun godhu xinnoo machi tura waan jee 3-4 yookaan jee 5 hin taanen tura ammuma monokosa ammuma silxaana fudhaa deebi'een gala bakka kun immoo gaafa biyyatti achi deebi'anii wantoota monoksii irraa barbaachisu namni kun itti faraduus isinitti cima. Maaliif yoo jettanii turtii bakka gadaamii turan san irratti jechuudha. Maaliif namni kun gadaamii keessa gaafa ture waggaa tokko ta'u lama ta'u saddeet isaa ol isa ta'u hammuma tarree sana barachuullee yoo baate wanta godhamu jaayina arga. Edaa akkasii jedhatu madaalu. Muuxannoodhaan akkasii jedhee hubata. Namni kun ammuma dhaqee ammuma tuun ture ammuma nokkosee ammuma silxaana fudhatee biyyatti deebi'ee yoo ta'e shaarmoota isaa ta'anii dhiira bichaatu tuun taane amma ba'aniituma sobaa galaniitu kan jedhanii guyyuma torbaan tokko guyyuma waggaa tokko waggaa lamallee callaan waan soomanii waaqayyoon kadhatanii wanta sanatu addan baabatin amma monokkosanii amma achi deebi'an immoo gara iddoo biraatti intinii ta'u taanaan baay'ee ulfaata namni immoo amma isaanitu hin beekin gochaa jiru ittiin baradamu matsaafa sana nagarreen dubbisne gadaamii keessan turre gadaamii keessa turanii wanta baratamu hin barannee. Turuu dhiisuun isaanis garuu immoo otoo hin beekin godhanii jechuun nama dandeessisu maaliif kaayyoodhaaf deeman taanaan kaayyoo sana galmaan ga'uu keessatti maaliif boriyoon dhaqee namoota kaanitti gufuu ta'a taanani nama tokko yoo qooda doggorsiistu dhagaa'uuf comorma keetti hidhattee qilee gadi lixaa keessa lixuutu irra salphata kan jedhu kitaaba irra jira. Maaliif kaayyeeffattee gaafa ba'amu kaayyoo sana galmaan ga'uun qaba malee jedhamee addaan kutamee yoo deebi'ame rakkoon kan ukos nama biraafis gufuu ta'uun isaan oolu waan beekamu. Nama biraaf gufuu ta'uun oolu kan biraan immoo zim jedhanii jechuudha. Saatiin kun saatii baay'ee ulfaataa waan ta'eef ulfaataa yeroo hin jedhu saatiitti waaqayyoon sodaachuun hin jirreedhaan umarraa jalqabee saatiitti abboomee waaqayyoo kurnan eegamaa hin jirree saatiitti jaan sagalee wangeelaa eegamaa hin jirreedha. Akkuma uffannaan akkaataan uffannaa wayyaa keenya gabaabbatee jirutti illee saatiitti umuriin keenyas gabaabbachaa jirudha. Kanaaf jecha kan biraan immoo zim jedhanii moo hannafaa barbaadanii suuqirraa raagwaliidhaas bitama isaawwan bitama qobiini bitanii ofirra godhanii monoksii fakkaatanii kanatan jiru kan xiyyitii baatanii gara tokko gara iddoo tokkootti dabarsanis ni jiru. Jibbiinsa monoksummaa dhugaa kanas balleessuudhaaf warri kaayyoo qabatanii ergama qaban jechuudha. Isaanis hin jiru. Isaanis nama akkasii yoo argame qaamumti isaanii yookaan isaanii waatee deemuu jirra akkasii yookaan silkiisa ta'u meeshaa biraa ta'u maalis ta'u haatanii yeroo isaan deemaa jiranii qaamni nama sana qabee jechuudha. Mataawoqiyaa isaa qaba eessatti monokkosee abbaa eenyu jedhama haadha yoo taate haadha eenyu jedhamti gadaamii eessaa turte dhalooti isheessa godinni isheessa jedhamee dirqama namni sun laalamee adabamuu qaba malee sababa nama sanaatiin maqaan qulqulloota darbanii arrabsamuu qabu. Minu cubbamoota ganaa jaraaf garbataanii. Inni iyyuu qaama sana barbaachisa qaama isa qoratutu kan hundumaa mirkaneessee nama sana akkamitti akka adabamuuf dhugaa sana baasa malee sooshaal miidiyaarra ba'anii waan tokkicha dhagaaniif jecha monoksoota isaan dhugaan jiraatan sana maqaa balleessuun cubbuu dabalataa fudhachuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuu qaba. Jireenya ofii jiraachuu qaba namni martu kan jedhudha. Kanaadha. Udaa singalateeffannaa xumuraan jira sagalee jireenyaa sidaa dhageessisu gumaachi monokosoonni
addunyaa kanaaf gumaachan maalidha? Hojiin isaan raawwatan keessatti addunyaa kanaaf warra addunyaa keessa jiran nu'iif manoksoonni kawaala keessatti gumaachi isaan gumaachanii hammamidha? Warra addunyaa kunuu monoksoota kana gumaacha isaaniif ta'aa jiru kana hubateera jechuu dandeenya. Haalota amma ta'aa jiru kanaanii monoksummaan waan hojii gumaacha isaaniif ta'aa jiru kana oolmaa isaaniif oolamaa jiru kan bare fakkaata. Jalqaba irratti gumaachi monoksoota qaamota addunyaarra jiraataniif taasisaa jiran kan akkamiiti jettanii naa kaastu? Kanarratti gadaamiin kan wanta hundumaa kan addunyaa kanaaf faayidaadha jedhamee kennamu. Inni guddaan tsalootiiwwan guddaadha. Nuta warri ijoolloti ganaa amma deemsa barnootaarra jirru tsalootenyaadha. Nuti warri tsalootii keenya kadhannaa keenyatu biyya gargaaraa jira jechuu kootuun taane abbooti jiru. Abbooti gadaamii keessaa kan biyyaaf kadhatan qiddaaseen amma akka Dabra Libaanoositti sirni qulqulleessaa yookaan qiddaaseen yeroo hundaadha kan inni godhamu. Guyyaan qiddaaseen hafu hin jiru. Yeroo qiddaaseen godhamu kuni biyya keenya Itoophiyaa jedhama. Itoophiyaarra darbee addunyaaf hin tarrafa malee giddeetaa gadaamii keenya bichaaf yookaan nu mataa keenya bichaaf jedhanii miti kan isaan kadhannaa godhanii. Wanti guddaan namni baruu qabu inni tokkoffaan waaqayyo wajjiniin walitti nama raarsuun wanta guddaa wanti isa caalee jira deenas sabuun akka kootti qabeenya dinagdee addaa yoo dhabamellee qabeenyaan beekamaa ta'uu yoo baatan illee jechuudha. Qabeenyi isaan waaqayyo isaaniif kenne kaayyoo isaanii waaqayyo isaanii wajjiniin jiraachuu ofii isaaniitis jabaatanii biyyaafis kadhannaa gochuudha. Kan isaaniif kan hundumaa dursamees kan hunda dursamees isadha. Jarri kunis immoo hundumaa sana isuma jedhame kana yoo dhiisaniif kan isaan dhufan isaafidha waan ta'eef faayidaa guddaan gadaamiin addunyaa kanaaf gochaa jiru si jalqabaarratti kadhannaadhaan baay'ee gargaara biyya. Biyyi tokko kadhannaa dirqama kadhannaan barbaachisaa. Waaqayyo wajjin dubbachuudha waan ta'eef. Abboota amantii nu barbaachisaa. Abboota amantii kun immoo warrumti numti warra amma yookaan abboota warra amma jiran warra nu barsiisaa jiran illee dadhaboodha yoo ta'e obsallee hin qaban yoo ta'e waadaan abboota qulqulloota warra duriif kenname kan akka Abuna Takla Hayimaanoot kan akka Abbaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ kan akka Giyoorgis Abbaa Giyoorgis Zagaazichaa abbooti baay'een hin jiru kan akka Arseemaa Samaayituu Qiddist Arseemaa kan akka Walata Phexros waadaa isaaniitiin bootaa sana ta'anii qirtsii lafa sanaa yookaan qirtsii gadaamii sanaa qirtsii amantii isaanii bootaan kun isaan fatanaa baay'ee sitti dabarsaniiru. Waggaa baay'ee rakkoo danda'anii lafa kana qabanii biyya Itoophiyaatiif ofirra darbanii biyya Itoophiyaatiif kadhatanii waadaan zikrii isaanii yookaan yaadannoo isaanii kan godhellee akka inni barbaraa lubbuu isaa akka inni fayyu dhalootaan lakkaa'ame waadaan galameef illee waan jiruuf kan akka Takla Hayimaanoot qulqulloota hundumaa jechuudha maqaa isaanii dha'uu isaatii yoo kennuu baate waadaan isaaniif galame waan jiruuf waadaa isaanii sanaan hin fayyina jedhanii abboota darban yookaan harmoota darban harmoota qulqulloota darban yookaan abboota qulqulloota darban sana isaaniif garbataanii bootaa isaanii sanan balleessinu yaadannoo bootaa isaanii sana jedhanii abboota achirratti kufanii qorra danda'anii beela danda'anii rakkoochi keessaa hundumaayyuu danda'anii ofirra darbanii hamma dandeettii isaanii waaqayyo isaaniif ibsee biyyaaf kadhannaa godhu kuni wanta guddaadha. Isa malees immoo dhugumaa bosonnillee wanta gaariin wanta nama tolu biqiloota adda addaa qilleensa gaarii kan fiduu danda'anii akka hojii harkaa waan adda addaa waan akka fooxaa fakkeenyaaf akka manuufadhee jiru kana achitti kan inni hojjetamu ogummaa baay'eetu jira. Masqaliin illee achitti kan inni muramu kan inni hojjetamu qirtsiinsaa hundumtiyyuu ogummaa baay'eetu jira achi keessa. Moqxoriyaan achitti hojjetama. Kun immoo achi bee gara iddoo biraallee deemee achi birriin akka isaan gurgurama gara katamaatti immoo gaafa dhufu birriin irratti cammarame namnis illee bu'aa akka irraa argachaa jiru jira. Jarri kun foonittis hafuurattis baay'ee barbaachisoodha. Baay'ee barnootis kan irraa argamudha warra fayyadanidha. Akkasuma dhalooti jirus warri addunyaa keessa jiranis
amma namooti baay'een yeroo baay'ee mana amantaa dhaquutu barbaadanii saatii kan dhaban jiru. Ituu beela'anii jechuudha. Mana waaqayyoo dhaquutu beela'anii ituu dheebotanii maaliif akka biddeen beela'an akka bishaan dheebotanitti mana waaqayyootu dhaquu dheebotanii saatii kan dhaban jiru. Kan cannaqaman jiru. Isaan immoo achitti tsalootiin nu gargaaraa jedhanii gadaamii sanaaf gargaarsa kan godhan ni jiru. Gargaarsi godhamu sun gadaamiidhaaf godhama. Gadaamii sun gaafa guddatu immoo maqaa qulqullicha sanaatiin kan hundeeffame waan ta'eef gadaamii sanaafis xuruudha. Nama gadaamii sana gargaaruufis immoo barakata kan kennetuyyuu baay'ee qaba kan fudhate irra akka matsaafii jedhutti kan kennetu fudhachuurra kennuutu filatamaadha matsaafii jarri sun immoo waaqayyoo jedhanii adda ba'anii gadaamii sana hundeessanii waan achi ta'aniif muluu jireenya isaanii waaqayyoof silatti godhanii waan kennaniif of waan kennaniif warri kaan warri ala jira iddoo biraa jiran immoo gadaamii sanallee gargaaranii warroota achi keessa jiranis gargaaranii eebba akka isaan argatan waan hundumaan jarri kun fayyadaa waan jiraniif jedheen yaada qaba. Qaamota amantaa kana keessa hin jiraatiin ortodoksii otoo hin ta'in jireenyi kawaalummaan barbaachisu sobaadhaa dogoggoradha jedhanii afarsaan taane afarsaniifoo ergaa maalii qabdu kan dhuma? Jecha kanarratti in barbaachisu yoo jenne ani in barbaachisu yoo jedhe barbaachisummaa wanta sanaa nafu wanti kun yaada waaqayyoodha wanta murtaa'ee ta'edha. Fakkeenyaaf ammas gara abbaan Xoonisitti deebi'a. Isaan kan isaan dhalatanii bara 250dha. Bara 250 dhalatanii waggaa 18 isaaniittidha kan isaan mana yooti jalqaban dhaloota Kiristoos booda jechuudha. 250 sana jechuun isa booda waggaa 18tti immoo mana yooti jalqabaniidha. Dargaggeessa umurii waggaa 18 gaaftaa. 18 ta'anii mana yooti jalqabanii kan sila waliin dubbataa turre sana fatana hundumaa dabarsanii waggaa 106 lafa kanarra jiraatanii kan isaan boqotaniidha. Dhaloota Kiristoos booda bara 250 dhalatanii bara waggaa 18 isaaniitti immoo mana yooti jalqaban jechuun bara 268 jechuudha kan jireenya monoksinnaatti jalqabame. Isa dura immoo abbaan Phaawulii kan jedhaman waggaa baay'ee kan lakkoofsisan ni jiru. Seenaa bal'aa kan qaban yeroo biraa waliin haasa'uu dandeenya. Seenaan isaanii dheeraadha. Isaan abbaan Phaawulii kunis seenaa baay'ee kan dabarsan abbaan maqaarisu tu tsaloo maannoo Xoons itu kadhannaa godhatanii tu waaqayyoon kadhatanii hangafa nama hundaa waan nagooteef hangafa mana kusaatii waan nagooteef galanni siif ta'utanii gad of deebisanii titinaa tu waaqayyoon kadhatanii kan siif hangafu jira jedhe yeroo itti dubbatamu barakata isaan barbaada eebbisaa akka inni irra buluu fi maaloo bakka isaan natti agarsiisedhani bu'anii cimatti of wallaalanii waaqayyoon kadhataa turanii hamma bootaa baattii abbaa Phaawulii san argametti baay'ee bo'aa turanii. Isa booda adeemsa waggaa baay'ee deemanii abbaan kun kan isaan deemanii fedha waaqayyoo taanaan waashaa abbaa Phaawulii sana deemanii isaan wajjin wal arganii seenaa baay'ee wajjin naasaanii eebba isaanii irraa hirmaatanii abbaan Xoonsi kun immoo monokkosaniiru qoobii godhatanii waan jiraniif seenaa qoobichaa gaafatan. Isaan baay'atawummaan waan jiraataaru malee jireenya monoksinaa sana waan hin jenneef gaafanni gaarummaa qoobii sana akkaataa isaa waan hundumaa kan Hafuura Qulqulluudhaan isaaniif ibsame. Kan nuti amma dubbanne kan Hafuura Qulqulluun gaarummaa isaa faayidaan isaa wanta hundumaa kan isaan Hafuura Qulqulluudhaan raayidhaan yookaan mul'atan kan isaan argan hundumaa walitti dubbatan lamaan isaanii. Isa booda kan ammaa naalaachuu qabda dirqama naa gochuu qabda dhaniini kadhataniini isa booda gaafa isaan kadhataniin ishisiin fidadhanii walii qaxxaranii qoobii fi isaaniin abbaa Phaawulii monokkosiisuuf gara gadaamii isaaniitti immoo ammas waggaa baay'ee lakkoofsisa lafa deemuu midira badaadha yookaan lafa ona lafa gammoojjiidha. Deemanii achi deebi'anii qoobii sanaaf wanta barbaachisu monokkosuuf barbaachisu fuudhanii gaafa achi deebi'anii carraa waaqayyoon taane abbaan Phaawulii arrafanii yookaan boqotanii isaaniin eeganii kun kan jalqabe arra miti. Kan abbaa Phaawulii bara 268 haa ta'u iyyuu malee isa dura immoo bara isaa yaadachuu yoo dadhabe kan abbaa Phaawulii baay'ee isaa irraa fagoodha.
Barama kakuma fadura tokko Kiristoos hin dhalatin immoo kan akka Eeliyaas kan akka baay'eewwan isaan immoo jiraacha akka turan kitaabni ragaadha. Injira kan abbaan xoonsi kun kan inni matsaafarraa argee yaa barahaa kookab kan jedhu tokko jira seenaan kana dhaloota Kiristoos boodadha kan jedhu seenaa isaanii kana. Seenaa achi ka'ee dhufee seenaa waggaa hamma kana lakkoofsisee baay'ina waggaa baay'ina lakkoofsa isaatiitu hin taane waaqa biraa eeyyama waaqayyoo taanaanidha. Kan Inxoonsi dhaabatee gadaamii monoksee yoo taate gara gadaamii deemi jedhee cubbamaa irra bulee afur qulqulluun kan isatti dubbate. Kiristoos deemee miti jalqaba Qorontos kan deemee gadaamummaa jalqabe samii. Inni iyyuu barsiiseera. Innis mata duree tokko isaanis barbaachisu jedhame ta'eeti. Beeku dabalataan jedheen kaase malee gadaamii hundeeffama jalqaba Kiristoosii kan jalqabe isaan irraatti jalqabe kan dhufe haafuun barbaachisu yoo jedhan kun yaada gilli isaaniidha malee kan hafuu hin dandeenyedha. Waaqayyo ofiisaatii jammara kan murteesse kan hundeesse ofiisaatii kan jammare gadaamii keessa ofiisaatii jiraate akkamitti fatanaa akkamitti namni gadaamii keessa jiraatu akkamitti akka inni fattanamuu danda'u fatanaa immoo akkamittiin akka inni dabarsuu danda'u suuraa Kiristoos nu yaastamaaran Yesuus Kiristoos kan nu barsiise malee nama addaa yookaan zim jedhamee mandara keessa akka iddiriitti walitti dhufame yookaan akka nama daboo wal gargaarsaatu dhufee kana uumnadhamee wanta kalaqamee godhame miti kun Kiristoos bira wanta hundaa'ee dhufeef hin danda'amas haa jedhanii hin danda'amus yoo jedhan kun sila Kiristoos bira murtaa'ee waan dhufeef hin danda'amaadha waan biraan hin jiru. Guddaa sin galateeffannaa sagalee jireenyaa sinaa dhageessu qaamonni alaatii dhaabbatanii waan baay'ee dubbatanis yoo dandeessan jireenya jiraadha yoo dadhabdan immoo callisaa ta'a. Amma dhiyoo kana keessa miidiyaa gubbaa irratti nama guddaa jedhama yeroo dubbatu jechuudha. Amantaan isaa amantaa musliimaa maqaa isaa dhuunfaa kaasa turanii nama Zannaba Walaa jedhamu dhageenya taasisu miidiyaa irratti jireenyi monoksummaa jireenya harka dhiqatanii hojii malee jiraatanidha. Nuti warri amantaa musliimaatiin jirru hojii hojjennee harkeenya kan shaakarraa'edha jedheeti dubbata. Isarraati ka'ee barreeffama gurguddaan gaggaariin tokko ba'an keessattuu bara 1988tti gaazexeessaan biyya tokkummaa Arab Emirates jedhamu namichi maqaan isaa Ahmed El Gamil jedhamu tokko gaazexaan ni barreesse keessatti maal jedhama A Visit to the Deeps of Desert kan jedhu mata duree jedhu irratti waan baay'ee barreessee ture gadaama Abbaa Bisooy deemee jechuudha. Maal jedhee gadaama Abbaa Bisooy deemee waan baay'een argeen ture. Achi keessatti abbootii monokosota wajjin wal argeen ture. Achittis afurummaa iddoo sanaa haala isaaniitti keessummaa simatan akkasumas hojiiwwan isaanii baay'ee fi barnoota isaanii sirriitti daawwadheen ture. Wanti na dhibuu jedhe wanti nama dhibuu garuu kanan arge keessaa tokkicha isaatu akka barbaachisutti guutuu isaa ibsuu hin danda'u. Gaarummaan simannaan isaanii barumsi isaanii hojiin hojjetan addunyaa kanaaf gumaachan wanti isaanii keessatti tokkummaan jaalalli isaan qaban gaafa argu hojii hojjetan gaafa argu tokkoon isaa garuu qeenxe isaa kaasee hamma lapheen koo arge sana dubbadhee afaan ibsuu hin danda'u. Kana jedheeti wanti nosootiin dubbatin bira darbuu hin dandeenye jedhe. Ga'een jireenya kawaalummaa kiristaanotaa seenaa keenya keessatti qabu dagachuun araboota tokkoo keenyaaf kisaaraa guddaadha. Amantaa kana keessa jiru musliiman kisaaraa guddaadha kan arguu fi kana beekuu dadhabuun keenya jedheeti. Kana ta'uu isaattiin jedha xiyyeeffannoo itti laachuu akka qabnu nan dubbadha. Amantaa musliimaa keessatti jireenyi monoksummaa fi jireenyi kawaalummaa wanti jedhamu jiraachuu dhiisuu isaatti keessa kootti bara kootti gaddaas bara kootti of jeeqan jiraadha jedha. Jireenya keenya keessatti amantaa keenya kun hin jiru. Kanaaf kun jiraachuu dhabuu isaatti waan baay'ee gadduuf waan baay'ee keessi koona jeequudha. Kanaaf jireenya kana jedhe abbaan Gorgoriyoos Nuusis jedhamu maal jedhe dhugaa dubbachuudhaa fi jireenya kana jiraachuu yoo dadhabne dinqisiifachuu akkamitti dadhabnaa jedha. Nuti jiraachuu hin dandeenye dinqisiifachuudhaaf dadhabna. Qo'annoof qorannoon baroota baay'ee gaggeeffamaa ture keessattuu mineraalota yookaan albuuda lafa keessaa baasuun jalqaba jireenya karaa kawaalotaatiin argameedha monoksotaan argameedha. Kitaabota barreessuun kan barreessan sana kaa'anii taa'uun kana keetti argameedha. Har'a yuunivarsiitii keessatti waggaa 3 yookaan waggaa 5 eebbifamanii booda qoobii fi gawaanii gurraacha kaawwatu miti warri amma kaawwanna jechuudha.
kuni kan dhufe jalqaba monoksoota irraati amma abbaa inxoonsirraa akkamitti ergamaan qulqulluun Mikaa'elaa monoksee fakkaatee akka isa barsiise jettan barumsa adaarii barachuun kan immoo barumsa waggaa 3 waggaa 4 yuunivarsiitii dhaqanii yuunivarsiitii jechuun maatirraa adda baaniitti kan deeman barumsa qofa barachuudhaaf jireenyi kun kawaalarraa yookaan monokseetumarraa ba'e maaliif maatii faadhaaf abbaa isaanii dhiisanii deemaniit achi gadaamii keessa waggoota hedduu jiraatan barumsa waggaa 3 waggaa 10 waggaa maalii barachuun kun achirraatii kan dhufeedha kanaaf jajjabeeffamuu qaba jedheeti akka inni barreesse argina dhugumatti jireenya guddaa jireenya samitti nama geessu jireenya addunyaadhaaf warra addunyaarra jiruuf hafuudha. Ani daa'immaa kootiini xumura keessa naa miidhagsu nuufis nu kadhadhaa jechuun jaalladha. Egaa amma ho'i Atsada Maariyaam waan baay'eedha kan isin nutti himtan. Kanaaf jireenya karaatti waan baay'ee akka barachuu qabnu miidiyaan Sootoriyaa maatiin miidiyaa Sootoriyaas kanarraati waan baay'ee akka hubatan abdii guddaan qaba. Sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu kadhannaa keessaniin nu dagatinaa jechuu jaallanna. Miidiyaa Sootoriyaas kadhannaa keessaniin nu yaadadhaa. Deebitanii yeroo dhaqxanis maqaa miidiyaa kanaatiin wantoota gurguddaa hojjechuu keessattuu immoo yeroo kiristaanotaa keessatti wantoota baay'ee kaasuu barbaanna. Kadhannaa keessan nu yaadadhaa yeroo jennu ergaa keenya miidiyaa Sootoriyaati. Guddisnee isin galateeffannaa sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu kana caalaa immoo dhuftanii kana caalaa akka nu tajaajiltan biyya keessan mana kiristaanaa waan hundumaadhaan ga'ee keessaniin akka tajaajiltanii fi egaa sumaan ergaa ijoollummaa miidiyaa Sootoriyaati jechuu barbaanna. Dhaamsa dhumaa yoo qabaattanii kaastanii xumurra maal qabdu dhaamsa dhumaa? Waan jiru dubbanneerra እንግዲህ dhaamsa dhumaa yoo qabaadde nuti warri asirraa anastee isinis ta'e kan asirratti yaada kana dabarsaa jirru hin beekna jenneetuun taane gaaffii gaafatame irratti deebii ta'uu hin danda'a laata wanta jedhamu wanta nu barsiisanirra wanta beeknu hammuma hubanne jechuudha hammuma hubanne dubbanne kan hin hubanne hubachiisuuf kan dhuguma laphee isaarraa dhimma amantiisaa maalummaa amantiisaa baruuf seenaa kana baruuf kan gaafatu dhuguma dhimma amantiisaa irraa jiraachuu hin danda'a kan immoo zim jedhee magaaffii madheeresseen sa'aatii isaatti gubuufis kan dhimma kana sordofu jiraachuus hin danda'a isa waaqayyoof dhiibna garuu ni dhaamsan qabu dhaamsa biraa miti namni uummata hundumtuu bakka jirutti akka inni jabaa ta'uu beekuudha kan isaan galle kan isaa galu kan gaafa waaqayyoo fudhate hin jirre dhiifooniif dhiiga kiristoosiin akka inni fudhatu biyyuma jirutti bakkuma jirutti amantii isaatti jabaatee amantii isaatu godhin lakkisi rakkatus bal'atus beela'us dheebotus biyyuma jiru bakka jirutti amantii isaa qabatee akka inni turu Yerusaalem ishee samii irratti akka walitti qabamnee ijoollee abbaa tokko jedhamnee waamamnee wajjiniin gammannee jiraan hawwii kootiin jedha kanan dogoggoramuu na uffacha. Egaa dhugumatti immoo wayi Atsada Maariyaam sagalee jireenyaa bara baraa sinaa dhageessisu kaayyoo baataniif hundumaa fiixan sinii baasee kaayyoo galma keessanii akka geessan eeyyama isaa ta'u jenna akka daa'immaa keenyattidha sin eebbisuudhaaf otoo hin taane jireenyi sin jiraattan mataan isaayyuu jireenya ittiin dubbatamu ta'uu hin ta'in ittiin jiraatamudha kan jalqabdanii jirtanii kanaaf waan baay'ee isinirraa barannee jirra dhugumatti manni kiristaanaa keenya mana kiristaanaa wanti hundumaan guutuu akka taate jireenyi monoksummaa jireenya gaa'ilaa keessatti jireenya lubummaa keessatti jireenya tajaajilaa keessatti namni bakka jirutti jiraannaan jireenyi jiraatamu waaqayyoon jaallatu isa akka kana ta'e manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoon tokkitti qulqulleetiif duuka bu'eetiif hundumeetti taate kun waan hundumaadhaan jireenya biyya samii akka barsiistu isinirraa immoo ergamoonni akkamitti akka jiraatan ija keenyaan akka argaa jirru kan ittiin hubachaa jirrudha jireenyi kun akkamitti akka jiraatamu adda ba'anii waaqayyoof jiraachuun jireenyi ergamootaa jiraatamu booddee jedhamiti kiristoos dhufaatii booddee fuudhuun hin jiru heerumuun hin jiru ilmoo godhachuun hin jiru maaliin jiru akka ergamootaatti jiraattu isa kitaaba irratti barreeffamu siniin argaatii jirra. Kanaaf hordoftoonni miidiyaa Sootoriyaa biyya keessa biyya alaa ta'anii hordofaa jiranis kanarraati ergaa guddaa fudhatanii jireenya ofii jiraachuu hojii ofii hojjechuu malee kan biraa qeequun akka hin barbaachisne sinirraati waan baay'ee baranneerra irra deebiidhaan sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Ameen. Mootummaa isaatti nu qopheessu. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maatii miidiyaa Sootoriyaa biyya keessa biyya alaa teessanii qophii keenya qophii yeroo kiristaanotaa keessatti egaatii har'a dhimma monoksummaatiin kaasnee waan baay'ee immaa ho'i Atsada Maariyaam irraati waan baay'ee akka baratan abdii guddaa qabna. Maaliin monoksummaan akkamitti jalqabame akkamitti deemame akkamitti jiraatama maaliidhaan akkamitti kan jedhu sanatti keessatti akkamitti ga'ee keenya ba'achuu qabnu kan keenya jiraachuu malee kan ormaa dubbachuudhaan qulqullummaan argamu akka hin jirre gaarii isaa ta'u hamaa
gaarii keessaa fudhannee hamaa sanaaf immoo abbumaaf dhiisna malee eenyumaa qeeqneedhaaf waaqayyo biraa eebba akka hin arganne beeknee hundumti keenya jireenya keenya jiraannee mootummaa samii irratti akka wal agarru jedhanii immaa hooyee Atsada Maariyaam egaati waan baay'eedha kan nutti himanii hundumti keenya kan gaabbii galee kan fooniif dhiiga waaqayyoon fudhannee immoo fudhannee akka jiraannu jedhanii dhaamsa xumuraa dhaamsa guddaa gudunfaa kana nuu kaasanii jiru. Nutis immoo gadaama bakka jirtanitti bakka waaqayyoof jiraatanitti miidiyaa Sootorii Adaraa keessan jennee dhaamsa keenya dhaammannee jirra. Egaa kanarraaf qopheeffannee kana fakkaata hanga qophii keenya qophii monoksummaa biraatii walitti deebinutti waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u araarsummaan giifti keenya hunduma keenya wajjin haa ta'u. Egaatii hamma ammaatti nu wajjin turtanii waan nu dhaggeeffattaniif isiniifis galata qabna. Hunduma keenya wajjin waaqayyo xumura keenya nuuf haa miidhagsu nagaatti jechuu jaallanna.